Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Garin agartee deebi'iitiin almuhaajir wal ansaarii jala jirtan marti keessan nagahaa fi rahmanni rabbii isin irratti haa dhangala'u. Ka agartee deebi'iitiin immoo ji'a Zulhijjaa bulii kurnaa keessa jirru guyyaa agartee deebi'iitiin immoo akka Itoophiyaatitti inshaallah har'i agartee deebi'iitiin immoo guyyaan deebi'ii sabtii kun guyyaa soomaati. Amma obboroo kaanee leeyla jum'aa galgalaa inshaallahu ta'aalaa itti jirra. Akkuma san isinillee obboleeyyan keenya yookaan obboleettii teenna warra biyya agartee deebii ishiyaatii fi akkuma san biyya Afrikaa biyya Awurooppaa keessa jirtan halkanii fi guyyaa wal dhabaa isinillee rabbi agartee jala bultiin isin hagahu. Warra iida kanallee agartee deebi'ii milkii guddoonii agartee milkaahee waa kulli argatee agartee isa keessa booji'atee rabbi nuun haa godhu. Man sama min yawmi arafaa namni guyyaa arafaa soometiin hin je'ee yukaffirullaahu maa sanata almaadiya wamaa qablahaa je'anii agartee deebi'ii maasetaa sanaa darbeetii fi ka dhufullee walumaa galatti ka waggaa lama agartee deebi'ii namarraa hayxi je'anii inshaallah sanillee asumaan agartee deebi'ii walii dhaamnaa agartee adkuruuni adkurukum na yaadadhaanillee isin yaadadhaaf wal yaadachiifne malee namni martuu qomumaa qabaa. فذكر إن نفعت الذكرى تنفع المؤمنين يا دتشيس يا نمتش ويا دتشيفتو تكا يا أشرف الخلق كي نبي محمد يا دتشيس ربين كي نجاء أتي يا دتشيسون كي مؤمن تو تكي يعني فيداهن تكما تلتو هجتني جاء إن شاء الله تلتو رتي والككاسو تاتي جتشودا أما كان ران أنسي جتشو إن شاء الله أكم أما أبوليسي كي نغرتي دي بيتني موطاهان أما نوغا باسا جرانيتي رب رحمة إساني هاقول وددوري جنتات فردوسي الألتو أغرتي تلك الجنة التي نورث من إبادنا من كان تقيا أنغند جنة بلبل صدقومي صديتان تنكيس أغرتي دي بإيتني نمونا من صداتا تهين دالچسو هدجاء جنة فردوسي أغرتي آل إساني هاته إن شاء الله Akkuma san obboleettii teenya yookaan agartee jara lamaan amma isaan nu himan namni dhuma baay'een jiru jechuudha. Ka guyyaa kana khayrii kana keessa oole dalagaan agartee deebi'iitiin immoo ji'a kana keessa dalagan wanni dalagaa ji'a tanaatitti qixxaa'u hin jiru agartanii deebi'ii namtichi agartee deebi'ii subhaana wa ta'ala rajulun karaja binafsihi wa maalihi wa lam yarji'i jedhanii namtichi agartee nafsee ufiitiin bahee eegasanii jihaadattillee gurru agartee jihaannillee guyyaa kanatti hin qixxaa'u dalagaa ji'a ashirol agartee deebi'ii hijjaa kana keessatti hin qixxaa'u dalagaa agartee deebi'ii namtichi jihaada bahillee isatti hin qixxaa'u yaa rasuul alayhi salaatu wassalaam namticha nafsee ufiitiin bahee addunyaan bahee walam yarjii agartee kawaa tokkoon hin deebi'ii yoo taate malee jedhanii amma agartee deebi'iitiin immoo man bana lillaahi banallahu lahu baytan fil jannaa nama mana ijaari'an jannata keessa mana isaa ijaara je'a rabbiin kenna innamaa ya'muru masaajida allaahi man aamana billaahi wal yawmil aakhir ammallee namni masgiida kiyya ijaaru namni mana an keessatti gabbaramee keessatti faarfamee keessatti sodaatamu ijaaru namni ammallee mana agartee deebi'ii an keessatti sujuu jannaa godhan agartee naa ijaaru nama guyyaa qiyaamaa guyyaa agartee oydaa maasharii fi guyyaa agartee walgeettii tiyyaa gaaf agartee namni marti awwalaa fi aakiraa eegasan immoo agartee fariiqun fil jannati wa fariiqun fis sa'iir namni gariin gara jannataa namni gariin gara azaabaa jedhamu guyyaa saniif warra guyyaa sanitti amanetu masgiida kiyya ijaara jedha amma isaan masgiida ijaaranii rabbi addunyatti illee aakiratti illee jara san lamaan nu haa ijaaru jechuu insha allahu ta'ala jara lamaan maqaa dhahan ammallee agartee deebi'iitiin immoo anillee du'aayin akki jedhee kadhu guyyaa qiyaamaa awwalaa fi aakiraa waliin gahee rabbiin agartee oydaa maasharitti jechuudha. Aadamiin abbaa keenya kan irra nu kalaqeen akkana jedhaa jedhan hadiisa keessatti yaa aadam ib'aasi min kulli alfin tisa mi'ati wa tis'iina ila naari waahidun ila aljanna nama kuma tokko herreegi nama kuma tokko keessa agartee deebi'ii 999 jahannamii baasi nama tokkicha jannataa gamana baasii jedhan jedhanii inshaallah tokko warra agartee deebi'ii kuma keessaa lakkaawamee gama jannataatitti bahee san dubartoota tanniin yookaan obboleeyyan teenya tanniin agartee rabbi isaan haa taasisu waan isaan kennan kana agartee deebi'ii rabbiin burqaa hin dhumne ammallee ka adduma addatti agartee deebi'ii masgiida ijaaran ka investera tahanii adduma addatti ilaal agartee deebi'ii ka namni baay'ee walitti qabamee masgiida ijaaru miti adduma addaan agartee deebi'ii ka masgiida bakka masgiidni agartee addunyaa tana
keessatti kajeellamu qabeenyi guddaan isaanitti kennamee ufuma adduma adda ijaaranii guyyaa qiyaamaa agartee deebi'ii jannata keessatti rabbi mana isaanii ijaaru haa tahanii mara kenna rabbi nu haa milkeessu marti keessanuu milkaawaa isin ja'a inshaa Allahu ta'ala qad aflaha almu'minuun mu'mintoonni kiyya milkaawaan ja'a rabbal aalamiin mu'mintoonni kun eenyu jennaan allaziina amanuu billaahi wa kaanuu yattaquuna warra rabbitti amananii heegasanii rabbiin sodaatoo tahanii inshaa Allah سورة مريم يجوز شنفا كيست رب العالمين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا جابر ورنا أمانني دلقا بريدو دلقا والروان غاري دلقا غنا رب أغرتي جاللا أغرتي ديبي هيدا جالته جبني إساني تاسس أففت جرغان دا آكراتي إن شاء الله كناف أغرتي ديبي والرجال اللي ربي أدس الرطنقل إيه ورولي رطنقل هي ربي سانها تاسسو جرس الرب نوهامل كيسوك أبين قدان سالتي هاكن نمو ibsi martuu jabaadha agartee deebi'ii warra diini ijaaree masgida ijaaru rabbi nu haa taasisu warra guyyaa qiyaamaa agartee oydaa maasharitti namoota habbiina fiyya eessa jira warri ana keessatti wal jaalatan namoota zaawiriina fiyya eessa jira warri ana keessatti wal ziyaaran namoota jaalisiina fiyya eessa jira warri ana keessatti wayita taa'an ana gabbaruu fi ana faarfatuu fi karaa toltuutii fi karaa agartee deebi'ii jannataa keessatti wal waamuuf wal gahan laysa baynahum nasabu walaa aqaariibun ka jidduu isaanii aanummaa fi nasabummaan hin jirre ka agartee wal jaalala kiyyaaf ana gabbaruuf ana tokkochoomsuuf ana sodaachuuf wal gahanii wal jaalatan meeti je'ee oyda maasharitti rabbi guyyaa qiyaamaa wala akira walitti heega qabeen booda achi keessa soqee agartee deebi'i minbara jannataa isaanii kawee xila jannataa irra qabee faya jannataa itti uffisee yughbituhumul anbiyaa wa shuhadaa anbiyoonni ergamtoonni illee jara kanatti kajeelanii warri shuhadaa karaa rabbi keessa dhumanillee darajaa jarri kun argate oduu arganne jedhanii jaratti hawwan jedhanii warra akkasii rabbi nu haa taasisu warra agartee naqattoota na keessatti toltuu ijaaree toltuu hojjatee toltuu galmeessee guyyaa qiyaamaa ibidda azaba jalaa nagaha bahee rabbi nu haa taasisu insha Allahu ta'ala agartee deebi suuraa mu'ammallee anbiyaa keessatti rabbiin keenya akki jedhu innal ladhiina sabaqat minnal husnaa ulaa'ika annahaa mub'aduun warra agartee deebi'iitiin immoo jechi kiyya jannanni ana biraa isaanii darbite warri agartee deebi'ii jannata galaniin ana biraa isaanii ciitte an ibidda azaba irraa fageessaa jedha rabbal aalamiin laa yasma'uuna hasiisahaa وهم فيما اشتهت أنفسهم الخالدون أغرتي ديبي جهنم سبحانه وتعالى ذات أرجو ليسي وكاني حساس ما يبدأ عذاب سنون دقيسسو أما اللي مو ديبي وما نفس إنساني برباد دقيست تقويا يا ماجرا تنجع ور أغرتي ديبي جتشمو جنة رب بلا نودر بت إنساني اللي نولي هاته ولما غلطتي مرتكيس ور أسكيس جرتان آمين جاء رب نولي إسن اللي هامل كيسو سبب دعائي تناتف خير بدا كيس نجراتي سين أولچينو هابلچو جرى agartee deebii sawaaba mindaa ji'a kanallee rabbi nu haa kennu waggaa kana agartee warra hajjii waliin dhaabatullee rabbi nu haa taasisu waa kulli rabbi nu haa laaffisu siin ja'a assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh